Koorporeeshiniin albuuda Itoophiyaa dhaabbata Sanbardi Baayoo Enerji waliin Itoophiyaatti hojjechuuf waliigaltee mallatteesse. Akka baha Afrikaatti wirtuun leenjii baaburaa guddichi Itoophiyaatti ijaaramuuf deema. Baankiin biyyoolessa Itoophiyaa itti fayyadama herrega baankii dhuunfaa fi qaama sadaffaa ilaalchisuun qajeelfama seeraa cimaa dabarse. Fooramiin xaanaa waggoota lamaaf addaan citee ture arra magaalaa Baardaaritti taa'amuu eegale. Paartiin gamtaa dimokiraatawaa konferansii eebba isaa arra magaalaa Finfinneetti gaggeessaa jira. Kun hangafoota oduutii amma bal'ina siittiin isin dabarsa. Koorporeeshiniin albuuda Itoophiyaa fi dhaabbanni Sanbardi Baayoo Enerji Afrikaa Itoophiyaa keessatti damee anniisaa haaromfamu waliin hojjechuuf sanada wal hubannoo mallatteessan. Waliigaltee kanaan dhaabbanni biyyoota Afrikaa garagaraa keessatti hojii anniisaa haaromfamu oomishuu hojjetu Sanbardi Baayoo Enerji Afrikaa Piroojeektii Itoophiyaa keessatti eegaluuf ja'urratti qorannoowwan hojjechaa akka ture hime. Sanadicha kan mallatteessan hojii gaggeessan olaanaan koorporeeshinii albuuda Itoophiyaa obbo Tewoodiroos Geetaachoo lammiileen Itoophiyaa qabeenya biyyattiin qabdurraa akka fayyadaman hojjechaa jirraa jedhe. Itti dabaluunis waliigalteen haaraa Sanbardi waliin waliif mallatteessine misooma qonnaan akkasumas gama fayyadamtootaan immoo dhaabbilee akka daandii qilleensa Itoophiyaaf boba'aa xayyaaraa faalamarraa bilisa ta'e biyya keessatti oomishuuf humna kan uumuudha jechuun ibse. Akka addunyaattuu jijjiirama qilleensaa fi misoomni itti fufinsa qabu biyyoota hedduuf rakkoo ta'uu kan kaasan aangaawaan kun sanadni haaraan mallattaa'ee Itoophiyaaf carraa kan uumu ta'uus dubbate. Kana malees mul'anni keenya anniisaa qulqulluu faalamarraa bilisa ta'e fayyadamuun Itoophiyaa gara fakkeenya badhaadhinaa magariisaatti ceesisuudha jechuun ibse. Kunis abjuu fagoo osoo hin taane kan daandii tarsiimawaa ijaaraa fi jiru akka ta'e ragaa ba'e. Hojii gaggeessan olaanaan dhaabbata Sanbardi Baayoo Enerji Afrikaa Riichard Beenet piroojeektichi oomishaalee qonnaa anniisaa haaromfamuuf galtee ta'an oomisha kana warshaa keessatti gara boba'aatti jijjiiruu fi boba'aa kana gurguruu of keessatti akka qabatu hime. Piroojeektiin jalqabaa hojjannu waggaatti itaanoolii miliyoona 60 oomishuu kan dandeessisuudha jedhuun kunis lafa heektaara 10,000 fi qonnaan bultoota 10,000 kan hirmaachisu ta'uus hime. Dhaabbatichi jalqaba boba'aa itaanoolii kana kaasaavaa irraa oomishuuf karoorfachuusaa kan hime Riichard Beenet kaasaavaa kiloogiraama 6 irraa boba'aa konkolaataa liitira 1 akkasumas kaasaavaa kiloogiraama 10 irraa boba'aa xayyaaraa liitira 1 oomishuu akka danda'amu dubbate. Hawaasni kaasaavaa akka oomishu godhuun kaasaavaa qonnaan bultootaan oomishame bituun boba'aa xayyaarotaa konkolaataa fi boba'aa nyaata bilcheessuuf gargaaru oomishuuf karoorfachuus ibse. Itoophiyaa keessaa lafti qonnaa haalaan hojiirra hin oolle baay'inaan jiraachuu kan hime hojii gaggeessichi lafa kanatti fayyadamuun anniisaa anniisisaa ta'e oomishuu fi hawaasni qabeenya akka horatu godhuu akka danda'amu dubbate. Waliigalteen haaraa adda durummaan oomisha baayoo enerjii irratti waliin hojjechuuf kan mallattaa'edha. Waliigalteen haaraa adda durummaa oomisha baayoo enerjii irratti waliin hojjechuuf kan mallattaa'edha kan ja'an hojii gaggeessan olaanaan koorporeeshinii albuuda Itoophiyaa obbo Tewoodiroos Geetaachoo piroojeektichi waggoota itti aananitti hojiirra akka oolu karoorfamuu hime. Itti fufuun biqiloonni piroojeektii kana oomisha boba'aaf galtee ta'an isaan ijoon kaasaavaa fi shankooraa akka ta'an kan hime obbo Tewoodiroos gara fuulduraatti galteewwan nyaataaf hin oollerraa anniisaa boba'aa oomishuuf waliigalteerra gahuusaa dubbate. Yeroo ammaatti hojiirra oolmaa piroojeektii kanaaf qorannoon hojjetamaa jiraachuu kan hime hoggaa ta'u hojiileen qooda fudhattoota qindeessuu fi maloota to'annoo qopheessuu hojjetamaa akka jiranis ifa godhe. Anbastaroonni baay'inaan gara Itoophiyaa dhufan anniisaa magariisa barbaaduu fi nuti immoo anniisaa haayidroo elektirikii fi baayoo enerjii walqabate muuxannoo gaarii waan qabnuuf biyya investarootaan filatamtuu nu taasisaa ja'an. Mootummaan anniisaa magariisaaf xiyyeeffannoo kennee hojjechaa akka jiru kan hime obbo Tewoodiroos akkuma beekamu oomishni qonnaa daran guddachaa jiraachuu himuun hafteewwan oomisha qonnaa kanneen fayyadamuun anniisaa fi xaa'oo oomishuuf karoorfannee hojjechaa jirra jechuun dubbate. Gama biraatiin piroojeektiin haaraa sanadni wal hubannoo irratti mallattaa'ee piroojeektii waggoota dheeraaf turu akka ta'e himee jira. Akka baha Afrikaatti wirtuun leenjii baaburaa guddichi ijaaramuuf deema.
jalqabbiidhaaf barattoota kutaa 12ffaa qabxii dabarinsaa fidan Inistitiyuutii Baaburaatti sadarkaa teeknikaa fi ogummaatiin leenjisuuf jechuun Inistitiyuutiin Baabura Itoophiyaa arra beeksise. Inistitiyuutiin Baabura Itoophiyaa barattoota sadarkaa teeknikaa fi ogummaatiin leenjisuuf hojjechaa jiraachuu hojii raawwachiiftuun olaantuun koorporeeshinii Baabura Itoophiyaa Injiinar Hilliinaa Balaachoon himte. Bara 2018tti barattoota gulantaa tokko hanga 3 barsiisuuf hayyama argachuu fi yeroo barattoota kutaa 12ffaa dabran fudhachuun barsiisuun ni eegalla jechuun dhaabbanni pireesii Itoophiyaa gabaase. Fuldurattis Bishooftutti lafa heektara 62 irratti wirtuu gahumsa Afrikaa bahaa ijaaruuf qophiin dura xumuramuu dubbatanii wirtichi dandeettii dhaabbatichaa fi baay'ina humna namaa baratee akka guddisu himan. Baankiin biyyoolessa Itoophiyaa itti fayyadama herrega baankii dhuunfaa fi qaama sadaffaa ilaalchisee qajeelfama cimaa ta'e dabarse. Maamiltoonni baankii hedduun lakkoofsa herregaa baankii isaanii galmaa'een ala kan qaama sadaffaa fayyadamuun gurgurtaa raawwatu ja'ame. Daldaltoonni hedduun lakkoofsa herrega baankii maqaa isaaniin galmaa'een ala kan qaama sadaffaa fayyadamuun bittaa fi gurgurtaa raawwachaa jiraachuus hime. Baankichi qorannoo gaggeesseen sosochiin bittaa fi gurgurtaa hedduun lakkoofsa herrega baankii qaama sadaffaan kan raawwatamu ta'uu mirkaneesse. Kunis to'annoo fi hordoffii sassaabbii galii gibiraa dhiyeessuuf hojimaata raawwatamu akka ta'edha kan himamaa jiru. Sosochii maallaqaa haala kanaan raawwatu shororkeessummaa maallaqaan deeggaruu waliin kan wal qabatu ta'uus ni malaa ja'ame. Baankiin biyyoolessaa hojimaata kanneen irratti tarkaanfii qindaa'aan akka fudhatamu murteessuu ibsee jira. Bu'uura kanaan nageenyummaa fi amanamummaa sirna faayinaansii eeguuf akkasumas nageenya diinagdee tiisuuf baankonni hundi maamiltoota lakkoofsa herrega dhuunfaa fi qaama sadaffaa hojimaata seeraan alaaf oolchan ilaalchisee ragaalee barbaachisu gurmeessuun akka ergan baankiin biyyoolessaa Itoophiyaa qajeelfama dabarse. Fooramiin xaanaa waggoota lamaaf addaan citee arra magaalaa Baardaaritti taa'amu eegale. Rakkoo nageenyaa naannawaa waggoota lamaaf addaan citee kan ture fooramiin xaanaa arra mata duree Afrikaa sirna jijjiirama addunyaa waliin ja'uun magaalaa Baardaaritti ifatti eegalame. Bakka buutonni dhaabbilee naannawaa ardii idila addunyaa dippiloomaatonnii fi ergamtoonni addaa waltajjicha irratti hirmaachaa jiru ja'ame. Fooramiin kun kutaalee 3 akka qabu kan ibsame yoo ta'u, aangaa'ota olaanoodhaan baniinsi akka taasifamu yaaddoowwan nageenyaa gaanfa Afrikaa ilaalchisee walgahiin ergamtoota addaa akka taasifamuu fi mariin ministeerota alaa waliin ni taasifamaa ja'ame. Fooramiin baniinsaa kun Baardaaritti taasifamus mariin itti aanu Finfinnee Godaambaa yaadannoo injifannoo Adwaatti akka taasifamu gabaasni garaagaraa miidiyaalee biyya keessaa irraa ni argama. Fooramiin kun bara 2023 irraa eegalee rakkoo nageenyaan addaan citee ture. Jalqaba onkololeessa 13 hanga 15 bara 2023 karoorfamee ture. Ebla 2024tti dabarfamee turuus osoo hin milkaa'in hafuun isa jalqaba dabalatee yeroo 3f onkololeessa 2023, onkololeessa 2024 fi hagayya 2024 dabarfame. Fooramiin xaanaa bara 2012 hundeeffame kun rakkoolee nageenya Afrikaa keessatti mul'ataniif furmaata Afrikaa laachuuf kan kaayyeeffatedha. Paartiin Gamtaa Dimokiraatawaa konferansii eebba isaa arra magaalaa Finfinneetti gaggeessaa jira. Hoogganaan paartichaa obbo Geetaachoo Raddaa haasawaa baniinsa konferansii kana irratti taasiseen lubbuun jiraachuu uummata Tigraay eegsisuuf hojjechuu qabna jedhe. Paartichi hanga ammaatti miseensota 5,600 ol galmeessuu isaa yaaddoo nageenyaa irraa kan ka'e miseensonni konferansii eebba kana irratti hirmaachuu akka hin dandeenye hubachiisan. Paartichi cunqursaa wayyaaneen uummata Tigraay mudachaa jiru karaa nagayaan qolachuuf kan hundeeffame ta'uu wayyaaneen qaamota alagaa biroo waliin tumsuun nagaa naannichaa fi biyyattii miidhaa akka jirtu ibse. Konferansii gaggeeffamaa jiru kanarratti miseensonni 256 sagalee kennuun akka hirmaatan gabaafame. Leetinaal Jeneraal ጻድቃን Gabratintsaa'ee gama isaatiin waggoota 50 oliif qaama siyaasaa Itoophiyaa kan taate wayyaaneen uummata Tigraay siyaasaan fayyadamaa jirti jedhan. Humna osoo hin taane yaada irratti hundaa'ee qabsaa'uuf paartiin tokkummaa hundeeffamuun isaa mallattoo fedhii uummanni Tigraay nagaa ta'uu ibsa.
Walgahii eebaa kanarratti kan argaman itti gaafatamaan damee ijaarsa adda dimokiraatawaa paartii badhaadhinaa obbo Mallasee Alamuu akka jehetti paartiin tokkummaa imala badhaadhina Itoophiyaa gara fuulduraatiif dandeettii dabalataa kan uumuu jechuun ibse. Kabajamtoota keenya sagantaan oduu guyyaa guyyaan Oromoo Voice Miidiyaadhaan isiniif dabru kan arraa kana fakkaata. Hanga ammaatti kan isinii waliin ture Ana Rastam Muhammad sagantaa biroon hanga walitti deebinu nagaan nuuf tura.